Sirna fuudhaa fi heeruma Oromoo Arsii keessatti dhoofsisaa beeytu. Guyyaan dhoofsisaa mucaa fuudhuu fi intala heerumtuufis guyyaa hireen jiruu isaanii itti murtooftu jedhama. Sirna yeroo fuudhaa fi heerumaa raawwatamu keessaa dhoofsisaan isa tokko yoo ta'u, dhoofsisaan guyyaa gaafa ciini raawwatamee borumtaa yookiin guyyaa lammaffaa kan adeemsifamu yoo ta'u, murtiin mucaaf mucattiin dhiyaana yookiin waan ittiin jiraatan gara bultii jalqabaatti ittiin cahan guyyaa riqicha jiruu jedhama. Dhoofsisaan adeemsaaf tartiiba itti raawwatamu qaba. Firaa maatiin ollaa firiyyaan bahanii gulantaa mana warra mucattii deemanii taa'uun akkaataan taa'umsaas tartiiba mataa isaa qaba. Jalqaba shananuun gulantaa mana warra mucaa gola idaayyaa fuudhanii jirutti walitti qabamanii taa'u. Manguddoon gosaa wal hiranii eessuma gurbaa waliin gulantaa shananuuf idaayyaatti ol dabru. Walakkaan manguddoota ammoo badhee gara balbala loon galaniitti hiramee sirna walitti fudhatamu. Inni badheetti hafe galata kalee gosa intalaa dhaabata keessummeessa isaa kennaa geega'oo isaa galateeffatee atis galateeffadhu eega jedhee booda haadha abbaan dhoofsisaa horii bakka mana itti ijaarratan ijoollee ol fuudhaniif akkasuma lafa qotatanii nyaatanii fi bakka loon dheedan akka kennaniif gaafatu. Tartiibumaan haadha abbaan erga kennanii booda aanaaf gosti dhaltii dhoofsisee sirnichi loon dhoofsisaan kennamee moonaa horiitti galee idaayyittiin yookiin misirrittiin siinqeen loon kana dhaattee sirni dhoofsisaa raawwatamu.